Ani ijoollee kiyya naa deebisu malee lubbuu kiyyaa nan gurgura ijoollee kiyyaa jecha waan barbaade godhan. Kanas kanaafuu amma walii galle ma wanni irra deebisan gaatu maali? Maal walii galle ree? Maal walii galle? Wanni walii galle kalaas guyyaa 15 ijoolleen si irratti sin jedhe. Ati kaleessa maal laan jette mee? Kaleessa maal laan jette ijoollee kee biroo siif daanaan jette. Laa yoo dhageenne malee guyyaa 15 sin jedhe. Sumatu yoo dos wayi dhuddee kaleessa wayi dhuddee. Laa guyyaa 15 sin jedhe dhageenne. Ufumaa dhageenne malee akka sin jedhe guyyaa 15 sin jedhe. Waan fidan hundee beelee akka beelee na jira yaa. Maal hoteelaan dhufa seeta? Hoteelaan dhufa seeta? Magana baatee amma barree magariiba salaatu jira man. Yoo ganama baay'ee waan hojjetaa dhufa. Laa ganama baatee akka sa'a 4 moo'ee qabbaate akka magariiba hojii mara walitti dhufarta mare. Lakki taphachaa olee dhufaa jira. Kana waan kan dire waan nyaannu. Wanti nyaannu jiru kaaman maa kaatee gadi baatee nyaatin durna biraa nyaatta? Birriin qabaree waatti nyaata. Maal sii beekaree? Maal sii beekaree? Dura akkana walii galle. Akkamiin walii galle? Akkamiin walii galle? Guyyaa 15 ta'ati as jirtu sana waa hunda anas danda'an jette. Lageeffa dhuga. Waa hunda anas danda'a. Nyaata dhugaatiin kee narraa lan jette. Si galame. Yaani amma harkan yaani hagam dagatte waan yeroo sana jette. Atillee keessa deebitee mire kaleessa edame daa'imman keessii fidaa borusii fidaa naan jette. Atillee keessa deebitee mirillee keessa deebitee. Aki tanga eda waan nyaanna kamma kun beela jira guyyaa guutuu beela jira waan nyaannu fide. Sumata mayoona amma sa'a kana amma sa'a magriba beela taa'ame. Beela taa'ame binees. Maan nyaadha maa taka asii gadi baane akka gara itti nambira kutti jira. Asii gadi baane. Eessa gabbe. Kun uffata uffattee jirtu eenyu sobaa jirta. Laa gadi baane. Eenyu kijibaa jirta. Laa nakka. Kijiban istume. Laa mana finjaana guuffadhe. As kijiban ni istu saa. Mana finjaana guuffadhe sin uffata. Mana finjaana gabboo fi uummata saala kana jira akka uffadhe gabbee. Nala ambaa. Kan uffattee gabbaate. Haal ta'atta salaata guusanaan qaban kan dangana. Maashaallah durin salaataa mee isaa ol taaree akka dhibamaa. Koo ciisire moo. Ati dhukkuba namatti fiddaa silayyuu. Koo mushurraadha nafas samuuna kan. Mushurraadha. Samuuna kan mushurraadha kan baatii waggaaf deemna aga osoo walii argee. Waggaaf deemna duu. Boramuna inni bakka onnaa sana inni waraqaan kaa kan deeffata. Daa'imman fiduu baannaamu wayi maraadhee ofin ajjeesa. Amma wanti godhan jiru kanallee ulfaayi. Kanallee ulfaayi. Ulfaayi. Kanallee ulfaayiti. Ka ulfooftu san qabadhu maatii keetti galee antanni fudhee gala. Akkasitti. Maatii kiyyaatti qabadhee galee maatii qaalaa fudhadhee galaan. Haala gosa haala naa kennitama rakkoon qabu. Naa kenni fudhee gala. Argadheetiin maatiin kee ijoollee barbaade. Maatiin kee. Ijoollee fira maatiin kee. Ka'ee salaataa miidha. Qaama ijoollee kan ganaa qaama dhiqadha. Haji maala bakkuma ganama si dhiisee deemti ka'ee jirta. Bakkuma ganama si dhiisee deemti jirtaan siin jedha. Eessa arguu federe? Meera daa'imman si fidan jenneeti. Maal walii gallee ganama? Maal walii galleen siin jedha asuma ciisteertaa? Ifaan dura dhaamsi qaba. Ifaan maal sirraa dhaamsaa mitiiti kan lafti ganamaa guyyaa ta'e. Ati sarara dhufaarta. Ambayee dhufaa jira. Ati deemee ijoollee fidan jenneetu dha. Taa'ee gattaa'ee deemaa nurra dhaabatta. Ifaan dhaamsi nurra jira. Gattaa'ee dhaabadhee siin galchuutiin niti. Meera ijoolleen. Waan ati naan jettuun dasii guutee maal barbaadde amma? Maan na guutuu waan siin jedha. Amma qaldii dhiisiti ijoolleen meera. Maan na guutuu siin jedha wanti na guutuu maal?
ati silaan beektu mataan kee qulfiidha. Laa wanni ati na goote maali siin jedhaara. Maal laa godhe ijoollee sii fidanaan jettati. Way halkan dakitti qofa walii gallee way halkan dakitti qofa sibira bula siin jedhan. Halkan dakitti sibira bulee akka takka sibira fi beeta. Kochis. Kot min qabbanaa yaa. Amma kan gangalatin ijoolleen meerreessa jiran. Ijoolleen meer. Barkan walii galleeni halkan takka osoo hin taane. Halkan meeqaree? Yoo xiqqaate guyyaa 15 olii siin jedhan. Guyyaa 15 ol dhugaa dubbachuudhaaf ani wanni yoo ati nageenye malee waan siin jedhe jiralle. Maallaan jette? Ulfooftee kaatee akkasii fidaa ijoollee taate. Ati akkasumaan jette akkana taate dubbiin amma ammoo. Laa erga ulfooftee kaatee booda ijoollee. Amma dubbiin akkana taateen siin jedhe. Mee gattaa hirema gattaa ammallee waan marannu jira. Wanti marreennu tokko hin jiruuti. Gattaa waan marannu jira wallaa. Ijoolleen meerra ijoolleen fideensi ganama ka'eesii fidanaan hin jenne. Maali miti. Halkan rafee hin bulle yaakin beektaa. Ijoolleen meerra shamma. Ijoollee akkanuma si kennan isaati. Akkamiin natti kennita ree? Akkamiin natti kennita? Akkan si kennu. Moo ganaa miila dhufee isaa dhungattuu feetu? Miila maana dhungatta ree maan bara walii galle rabbii jedhiiti. Ufumaa ofii hin kenne ufumaa ofii rakkisiin ijoollee feetaame. Guyyaa 15 ol anaafati. Waliin jiraanne si galaame sanboota erga ilmoo tokko ulfooftee kaateeti ijoollee wallaahi sii kakadhaa waan ati feete ijoollee isa lamaan si kennee hubee deemee si biraate takka san jedhe lammaffaa dubartii fedhe yoo jaaladhee qaban fuudhu taate natti dubbattu. 10 fuudhatin lama dhiisi kan barbaadde fuudha. Sanuu dhageeffadhu gaa sanuu ta bultii dalaydu jechuudha bultii torbeen baati guyyaa torbeen baasuun as galti. As bultee mana kana jechuudha. As bultee sayyoo as bultee. Sayyoo as bultee. Si gargaartillee. Tamam ijoolluma kiyya naa deebisi malee. Hojiillee si gargaartillee dhageeffadhu. Ijoollee si wannaa jettii si dhixxii. Naan dhiqin ijoollee. Boqonnaa si gargaartii. Naan dhiqin ijoollee naan dhiqin. Si galaami waan mana keessa nyaata waan garagaraa hojjetu. Waan tokko nan gargaarin waan tokko nan gargaarin amma shi ijoollee kunaa fidi kalas. Kan hojjan warra edana kalama takkitti waliin bulleeti. Angara guyyaa meeqa akka waadaa kennaa guyyaa 15 ta'u kana. Tamam ijoollee naa deebisiti rakkoon qabu. Guyyaa 14 booda ka ijoollee naa deebisiin jedhadee dura. Guyyaa 15 booda siin jenne guyyaa 15 erga hojii bullee kaanee booda akkasitti yookaatillee garaa godhachuu dandeessaa beeku. Waan maraadhee waan maraadhee miti amma. Waan maraadhee. Waan maraadhee sirraa ulfaa ammallee. Sirraa ulfaa. Kee ulfaa. Ijoollee ta'e argachuuf jecha mushinaaf jecha osoo hin taane ijoollee ta'e akka fidoo taate guyyaa 15 erga hojii bullee kaanee booda dhageeffadhu mana yaaraa nechee godhattee garaa qabdi jedhanii booda ijoollee kan ta'e haala busaara sii deebisa. Ammallee deen irraa fudhattuuf hin daa. Laa wallaahi fudhadhu osoo qiyaamaan tumbootee sii kakadha kana. Otoo qiyaamaan buuteen fudhattu. Sii gala akkasii walii galle kana wajjin ammoo mucayyoo dhuftanallee yaani as dhufuuf taphatanallee torbe guyyaa takkitti qofa dhufti isin guyyaa jimmataa qofa dhufti guyyaa boqonnaa isii jechuudha. Isiillee yoo yaani hin tulle taate akka maatii tokkootti yoo waliin ka jiraattan taate ani ijoollee ta'e sii deebisee halaas ijoollee ta'e wajjin nagaan jiraachuu dandeessa. Ani ijoollee kiyya naa deebisu malee lubbuu kiyyaa nan gurguran ijoollee kiyyaa jecha waan barbaade godhan. Kanas kanaafuu amma walii galle wanni irra deebisanii gaafatu maali? Maal walii galle ree? Maal walii galle? Wanni walii galle kalaas guyyaa 15 booda ijoolleen si dhufti sin jette. Ati kaleessa maallaan jette mee? Kaleessa maallaan jette ijoollee kee biroo sii fidaanaan jette. Laa yoo dhageenye malee guyyaa 15 booda sin jette. Sumatu yoo dos wayi dhuddee kaleessa wayi dhuddee. Laa guyyaa 15 booda sin jette dhageenye. Ufumaa dhageenye malee akka sin jedhe guyyaa 15 booda sin jedhe. Waan fidan hundee beelee akka beelee na jira. Maal hoteelaan dhufa seeta? Hoteelaan dhufa seeta? Ganaa baatee amma barree magariiba salaatu jira man. Yoo ganama baay'ee waan hojjetaa dhufa? Ganaa baatee akka sa'a 4 meeqa baatee akka magariiba hojii mara walitti dhufaarta mare. Lakki taphachaa olee dhufaa jira. Kana waan kan diree waan nyaannu. Wanti nyaannu jiru maa kaatee gadi baatee nyaatin durna biraa nyaatta? Birriin gabaree waatti nyaata. Maal sii beekareen? Maal sii beekareen? Dura akkana walii galle. Akkamiin walii galle? Akkamiin walii galle? Guyyaa 15 ta'ati as jirtu sana waa hunda anas danda'an jette.
Lagee fedhu waa hundaan asii danda'a. Nyaata dhugaatiin kee narraa lan jette. Si galami. Yaani amma harkaan yaani hagam dagattee waan yeroo sana jette. Atillee keessa deebitee miree kaleessa edame daa'imman keessii fidaa borusii fidaa naan jette. Atillee keessa deebitee miree keessa deebi'aare. Ida waan nyaanna qamma kun beela jira guyyaa guutuu beela jira waan nyaannu fide. Sumata mayoona masaa kana masaa magraba beela taa'ame. Beela taa'ame binees. Maan nyaadha maa asii gadi hin baane akka mata garaa dhibtee bira kutti jira. Asii gadi hin baane. Eessa gabbee? Kun uffata uffattee jirtu eenyu sobaa jirta? Laa gadi hin baane. Eenyu kijibaa jirta? Kijiban istume? Laa mana fincaana guuffadha. As kijiban ni istu saa? Mana fincaana guuffadhee sin uffata. Mana fincaana gabboo fi uummata saala kana jira akkasii uffadhee gabbee. Nalaan biraati. Kan uffattee gabbaate. Hatta salaata kun salaan qaamaan kan dangana. Maashaallah durin salaataa mi'aati. Atin salaatta? Namuma salaatu fakkaattu durin salaannin amma kamii lafa? Kai lafa? Kai sagalee na hin beelee waan akka. Kai daa'imman fidanne wanta sitti kennuu hin jiruuti. Sarraatanya abbaa keetii miti ani. Akka akkana kun na cana jinkaana yoo na cana cambar jiru na jibbite faataa jedhu ofirraa kalaas haya baaldoo babbaadhuuti mana tottolchee waan nyaatan akka. Mana tottolchaa miti kan mana keessa oolte mana tottolchiin. Ganan sarraatanyaa keeti. Ani fatiin kun yoo xiqqaate baatii meeqa waliin agarreera. Kanaafuu guyyoon akkatti akkan ta'in kan takka. Ati matoon kabaja beektee wanni taate kabaja sii kennani. Ati garuu kabaja beektu akkamitti kabaja sii kennan. Kabaja maal olle sabaan naan bolla lama. Wanni kabaja na bolla lama. Ati kabaja beektaa? Ammar wanni akkana si godhachuu akka dirqama ulfoota akka wanni an barbaadu maal ni beekta. Akka dirqama ulfoota wanni an barbaaduuf ijoollee tiyaanati yoo amma narraa fudhatte nan beektu. Si galaami. Sila akkan si beeku barbaadda? Akshiina jiratta waan ta'eef. Yoo ulfooftee hoo kanaaf sin jiraate ati. Kombichis. Hojii jechaan waliin ka'ime. Garan ka'ee garoon nagaagi. Maal beekaree gara barbaadde dhaqe kamaalee as ciisaa ol taare akka dhibamaa. Koo ciisire moo? Ati dhukkuba namatti fiddaa silayyuu. Koo mushurraadha nafas samuuna kan. Mushurraadha? Samuuna kan mushurraadha kama baatii waggaaf deemna aga osoo walii argee. Waggaaf deemna duu. Boramura inni bakka onnaa sana inni waraqaan kaa kan deeffalla. Daa'imman fiduu baannaamu wayin maraadhee ofin ajjeesaani. Wayin maraadhee. Kee maraadhee moo? Daa'imman yoo naaf iddi bakka barbaade sifaan dhaqatiin hin jenne. Waliigaltee dura xumurra. Waliigalteen dura xumurree hin jiru. Bakka ni kaalee inni waraqaan sirreeffannaa guyyaa 15. Ijoollee yoo fidde olii gaddeemu hin jiru ani olii gaddeemu hin jiru mana kana keessa gara takka hin deemnu mana waan waliin bullaa walii jennee walii galleera. Maashaallah fidiree birree. Eda takka waliin bulle takka guyyaa meeqata guyyaa 14 tafeem. Fidiree birree. Birri maali? Birri itti mana keessa ta'ee nyaannu. Ade birri tama qabdu nyaanna. Doolar dhibba nu geetti. Doolar dhibba si geessi? Baay'een feenu. Bineensa isa kana doolar dhibbinaa gaa. Doolar dhibba jaana feenu ani xiqqoo wannaa jenna malee guddaan barbaannu. Ati guyyaa tokkottu si geessi doolar dhibbi. Akkuma nama hojjetee qabu akkuma nama birrii qabu inni hojjennu manuma keessa oolla. Kaime gadi bahee hojjedhume akka sangaa wanni ciisaan ooliiniiti. Dalagatti hin jirre bara. Dalagatti hin jirre warra dalagoo dalagaa isaa fidanii dalagaa jiru. Ganama galgala wanna keessa dhabataa ooluu hin danda'u yaake. Maal ilmoo namaa miti kan dhaabatee dalagaa oolu. Sun dantaa isaa dhabatare waan agarsiisa. Dantaan isaa tokko hin jiru ka'ee gadi bahiitti dalagadhatillee. Dantaa jechaan ooliiniiti. Atamma ijoollee argachuu feenaan amana natti toltee na qabattee waan jedhe tolle jettee akkana ta'e ol ka'e gattaa ciisi ka'e raffi waan isin jedhe gootu tolle jetteeti malee akkanatti naarrabsaa harakaata godhaa beela na oolchaa ijoollee argattu beetuñu dhugaa feenaan jechuudha. Dhugaa beeta kalee dheengaddaa akka mucoo mana kana yaani bakka atin jiretti mucoo fidee asii waliin taphataa olee deeme. Argee jira. Si galaami. Maal argitaa miti kan uummatuma wallaan asitti malee wanti argitee jiru dhageeffatu. Natti manii dhiisanii garuu argee jira. Waan mashii argeefin garaa jabaachuu dadhabe malee an jaalala keetiif seete mana kana amma yoona jirtu sababa daa'imman kiyyaatiif ati. Qofaan ogaasiiftee yaake. Baga si qabeeta abboo. Akkasii kanaaf amma aniifati dhugaa dubbachuudhaaf jecha namaa dhiiftee waan namni siin jiru dhiiftee waan gurra kan kee cufattee an qofa dhageette. Jiruun xiyyaaftan ta'e walitti deebinee akka ajaa'iba jiraachuu dandeenya. Ani Fatim. Si galaam yoo ammoo
jecha namaa akkana dhageettu taate sunuu hin jiru. Sunuu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo dhugaa sitti hime jechuudha. Garuu ati rakkoon kee nama hin dhageettu. Waan siin jedhu dhageettu anarra waan an siin jedhurra waan namni biraa siin jedhu dhageessaa jechuudha. Si galee. Ati otoo nama taatee otoo akka jaarsa tokko taatee waan hundayyuu waan jaarsi tokko namaa godhu goote maaliif sin kabajne silaa si kabajaayoon illee akkuma nama biraatti si kabajee akka barbaaddetti si qabadhaa. Ati garuu kabaja hin jaalattu. Gabbaatee inni hojjettu akka ilmoo namaa homaa gochuu hin dandeessu waan jaarsi namaa godhu tokko namaaf hin gootu. Akkamsi godhamee ati ciistee dallabamuu barbaadda. Kana jaarsi akkana. Ambartuura siin jedhe biyya kana keessatti wanni hojjedhee wannaa jedhu hin jiruuti yoo biyya galle. Biyya kamitti hojjettare Ameerikaa si deemsisu. Biyyatti yoo galle waa hunda ana danda'a waa hunda ana nu jiraachisa qabeenya. Kana sitti barateetu kana sitti ciisa barateetu biyyatti galee na hojjeta. Biyya qabeenya qaba. Qabeenya maatii qabeenya qaburraa hin dhaladhe. Maashaallah otoo maatii qabeenya qaburraa dhalatte guyyaa tokko dawwaltee fi guyyaa tokko wal nama barsiistee guyyaa tokko dhiismiyaafuu waan hunda yoo dubbatan garaan qullaatti namaaf ta'e. La isaanii wasi barsiisu ammallee taanaan dhugaatti ammallee taanaan hin feenne qayyoo magaaltu akkasii itti siima malee itti si garsiisa malee. As taa'ee jaartii qaba akkana ta'a malee. Waan qabu jedhe ka waan qabu jedhe. Waan akkasii jechuun barbaada. Rakkoon qabu warraan qabu jedhe kaman rakkoo qaba. Kan shaararraa naati hodhaltee nagatte. Sambar guyyaa yoo kagaltee wannaa jettu guyyaa galtee garsiisuu danda'a. Sanuu sababa ijoollee tanaatiif yoo wannaa jedhu taate malee maatii kee maal qofa si barsiisa yoon. Leesh. Maal si barsiisa wanni maatii kee irraa maal qabda. Sababa daa'imman tanaa yoo daa'imman tun na bira galtee isaan laaluuf sababa saniif argite malee wanni ati argitu maal. Maal maatiin kee maatii dhoksaa wayiiti moo warra nama ajjeesu wayiiti moo maali? La isaan amma akka. Moo gubaa fuuldarraa qabu. Akka dubartii biraa fuudhuun fedhan. Akka dubartii biraa fuutu. Jaartii biraa takka kabajaan gabbaranii akkasitti na fuudhan san isii irratti yoo waan biraa jaartii dubartii biraa fuute ati siin beeynu ati ilma kennaa miti naan jedhanira. Si galaami biyyattuu sababa sana ta biraa tajaaladhee fuudhuuf wannaa yoo akkasi dhiisee sababa isaan na abaaraniif akkasitti sanis dhiisee biraa biyyaa bayan. Maashaallah. Si galaami. Maashaallah. Kanaaf waadaa isaanii san balleessuu waan hin feeneef malee hambaraatiif miti. Yoo amma si qabadhee siin galee maatii kiyya tunoo tana qabaa jaartii kana yoo akkasiin yoo taate isaanuu si ari'an anaa miti. Maal la ari'an isaan illee kanuma kakeetti jechuudha gabarri keellee. Maali kaakiyyaa waan kanuma kakee kabajan beekne. Waa isaan hin jaaranne. Maal ani shaararra na fuute seete. Mush shaararra si fuudhe sun taane. Isaan ani hin fuudhin mucoo sanarratti jaartii duraas irratti hin fuudhin kala isin waliin jiraadhu naan jedhaniiran. Yoo isii waliin jiraatte waati feete hunda sii guunnaa isii irra dubartii bira ol jettee ilaalinii. Mucoo kanaaf ol jechuu ilaaluu dhiiste kanaaf akka uffata jijjiirrachaa oolta. Way fuudhee re'an. Lakkin fuune dubartoota namatti qabattee gadhiista. La walumaan jiraataa malee fuudhaan jiru. Si garee. Waliin fuudhee ani waliin jiraanne walii galleetuma. Bashitaadhuma kee fudhattee hin deebi'in ati. La haguma jiru walii galleetuma. Isheen ammaa kana baddee jirti. La bashitaa maal fudhannaa miti. Haguma jiru isiin illee tole jedhee amansiisee haguma jiru waliin jiraanna jedhee tole yoo isiin naan jette akkasii waliin jiraadha malee. Kan dhugaa dubbachuudha si qofaani haga jiru qofa waliin jiraadha siin hin jenne. Biyyatti illee ani hin shawadame sanu. Shawadamte. Dhugaa si akkasi siin jechuu sanu hin shawadame biyya qabadhee siin galachuu sanu yeroo san dhugaa siin jiraadhe kun hin dhufu ture. Sammuun keessa si dhaqee. Akkasii kanaafuu ati waa hundaafuu gaa erga amma rabbi godhee inni gidduutti ilmaan dhufte amma wanni godhan jiru kanallee ulfaayi. Kanallee ulfaayi. Kanallee ulfaayiti. Ka ulfooftu san qabadhu maatii keetti galee antanni fudhee gala. Akkasitti. Maatii kiyyaatti qabadhee galee maatii qaalaa fudhadhee galaan. Haala gosaadha naa kennitama rakkoon qabu naa kenna fudhee gala. Argadheeti hima maatiin kee ijoollee barbaade. Ijoollee fira maatiin kee dhugaa dubbachuudha. Si galaan rakkoon qabu san. Kayii salaataa miidha. Kamu jadi kan dengan kamu dekat dah.